durarratti gartee qophiilee adda addaa tan biyya teenya keessatti gaggeeffamaa jirtu keessattuu haala marii biyyoolessaa taniin gartee amma durallee waan takka takka isinii himaa ture san namni hedduun waa'ee magaalaa Finfinneedha qubsiisa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi akkasuma san Oromiyaa jalatti deebuudhaaf deemti yaada gartee haati amma dura irraa dubbachaa turte san inumaatu warreen miidiyaaleen adda addaa akka gabaasaa jiranitti ajaja oliitu waan kana sirreesse jechuudhaan dubbachaa jiranii. Wanni gartee itti dubbachaa turte san dhugaadhaa jechuudhaan gama duubaatiin na barreessaa jirtan. Ani waniin isiniin jechaa jiru Piraayim Ministeerichi Itoophiyaadha. Gaaffiilee uummata keenyaa akka fedhetti yeroo gabaabduu keessatti deebisuu ni danda'a isiniin jechaatiin ture. Namni gaaffiilee uummata Oromoodhaa akka gartee hin deebine isa dhorkuu danda'u tokkollee nuu hin jiru. Mariin biyyoolessaa tuni diraamaadha. Diraamaa taphachaa jiranii. Piraayim Ministeerichi pirezidaantii ta'uu barbaada. Kanarratti immoo akkaataa inni fedhutti gartee pirezidaantii godhaatii jiran. San qofallee odoo hin taane paarlaamaanis akka hin jijjiiramne takkaa'u pirezidaantichi paarlaamarraa akka filamu. Akkasuma sanitti hojiileen paarlaamaatis akka hin jijjiiramnetti keessattuu kutaalee adda addaas gartee waan namni hedduun gartee kunoo Oromiyaan diigamuuf deemti jedhanii odeessaa jiran kana hunda ilaalchisee yaaddoota garaagaraa miidiyaaleen kan afaan Amaaraatiin oduu dabarsanis kan biraatis irraa haasawaati turan. Akkasuma sanitti wannummaan Oromoo qoftiin maaliif marii biyyoolessaatti dhiyaatti jennee irraa mari'anneeti turre. Dubagaa guyyaa gartee lama dura hogguu waa'ee Finfinneedhaa gartee magaalaan Finfinneedhaa qubsuma mootummaa naannoo Oromiyaadhaa haa taatu akkasuma san qubsuma mootummaa federaalaa haa taatu jedhanii hogguu murteessan san warreen qophii san irratti hirmaachaa turan akka jechaa jiranitti inumaatu gartee ajajni olirraa dhufe. Tanaafuu tana asumatti irra waliigallee xumuruudha qabna jedhaniiti odeessaa turanii. Tanaafi gartee akkasitti xumuramtee jedhaniiti odeessaa jiran. Ani waniin isinii himaa tures tanu Piraayim Ministeerichi Itoophiyaadhaa akka fedhetti fedhu gartee diraamaa hojjetee takka diraamaa dhiisee gartee tuni waan naannoo Oromiyaatiif ta'uu qabdu tuni gaaffii uummata Oromooti deebuu qabdi jedhee godhuu ni danda'an isiniin jedhe. Wanni isa dhorku takka illee hin jiru. Garuu immoo kaadiroota OPDOdhaatii fi kaadiroota bilisiginnaadhaa gartee OPDO bilisiginnaa tokko wanti isaaniiti. Kaadiroota bilisiginnaadhaa kan miidiyaalee garaagaraa irratti as bahanii yaadota gartee Oromiyaan dura dursoo gaaffii gartee Oromiyaa tana maal gaaffii Finfinnee tana haa laallu. Konstituushinni maal jaa? Dura dursoo seenaan maal jetti? Maarree maal jetti? Jinni maal jetti? Lafti maal jetti? Afaan maal jaa? Mukni maal jaa? Jaayanii warra isinitti gartee odeessu kana hundi isaaniitu sobdu. Hundi isaaniitu nagee gartee akka gartee beekaa if godhanii yaada gartee hin taane gannaquudhaa fi yeroo gubuudha. Dhugaan jirtu gaaffiin magaalaa Finfinneedhaa gaaffii keessa seenullee hin qabdu. Namni irraa dubbachuullee hin qabu. Dubbiin magaalaa Finfinneedhaa magaalaan Finfinneedhaa magaalaa Oromooti. Magaalaa Oromiyaati. Dhumtee jirti dubbiin. San wannumaan irraa gartee heeraa fi seeraa fi jinni irraa haasawwan takka illee hin jirtu. Maaliif? Arraan tana Maqalee irraa haasawaa jirra? Haasawaan jiru. Arraan tana Baahir Daar irraa haasawaa jirra? Haasawaan jiru. Akkasuma sanitti gartee magaalota biraati irraa haasawaa jirra? Haasawaan jiru. Magaalota wal fakkaataa akka gartee magaalaa Finfinneedhaa jechuudha. Wanni immoo isin beekuu qabdan uummanni Oromoodhaa sabaa fi sablammoonni biraa Finfinnee keessa biiroo takkaa'u gartee muuziyeema takkaa'u gartee oofisa adda addaa qabaachuu hin qaban namni jee hin jiru. Dhufanii keessatti hojjetanii fedhan keessa jiraatanii fedhan keessaa deemanii bakka biraatti daldalachuu wanni isaan dhorku takka illee hin jiru. Maaliif Oromiyaa guutuu keessatti akkasumatti hojjechaa jiran. Garuu warreen gartee akkuma gartee shawii dalaguudhaaf miidiyaalee yuutuubiitii fi feesbuukii fi gambika adda addaa irra dhufanii gartee akkasitti jechoota isinii dheeressu. Warra gartee waan uummata kaasila jecha lamaa sadiin jettee fixu. San jechuun maal jechuudha? Magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaati. Magaalaa gudditti
Oromiyaati. Akkasuma sanitti magaalaa gudditti mootummaan federaalaa irra jirtu dubbiin dhumattee jirti. Yoo gartee kan isaan hin deebisne taate mee dura dursoo heerri maal jaa heeraa laallu. Mee dura dursoo mililik maal jaa wee maa mililikaa dubbisnu. Mee dura dursoo lafti tuni gartee maal jette haa laallu. Warri kun hundinuu gartee nageuma if dhibaa jiran. Nageuma diraamaa dalaguu barbaadan. Okay? Diraamaan PP'n hojjechaa turte kaniin isin jechaa ture sanis kanum kan gartee marii biyyoolessaa keessatti diraamaa isaan hojjechaa turan. Okay? Maaliif beekaa akka gartee marii biyyoolessaa keessatti garaagarummaan jirtu garsiisuudhaaf ifi isaaniitiif bilisiginaan bikka lamatti adda baatee irratti gartee yaada adda addaa dhiheessuun kun boodarratti hogguu murteessanis ajajni olirraa dhufee akkuma gartee waan biraa gartee hogguu godhan. Ni yaadattanii miti magaalaa biyya teenya keessatti hogguu gartee wanni takka godhamuudhaa deemtu ajaja oliitirraa dhufee tanaafuu waan akkanaa goone jaanii hogguu dubbatan dhageessanii jirtan jeetiin abdan. Okay? Feetan magaalaa Finfinnee keessas haa taatu Oromiyaa keessas haa taatu bikkuma biraatu gartee ajaja olirraa dhufe jaanii waan takka takka ni godhan. Okay? Kana hunda maaliif? Mariin biyyoolessaa eega gartee warreen achi keessa jiru qoftiin irratti kan mari'atu taate maaliif gartee ajaja oliitirraa dhufe jaanii maaliif gartee dubbii Finfinneedhaa gara tokkotti xumuranii keessaa bahuu danda'an. Kuni isiniif haa galu wanni deemaa jiru diraamaadha. Diraamaan gartee nuuf gala. Diraamaan haa taphatan rakkoota akka illee qabu diraamaan. Okay? Garuu immoo diraamaan gartee gaaffii uummata Oromoodha. Gaaffii uummanni keenya gaafachaa jiru taamata dheeraadha. Ta irratti dhiinni meeqa gartee itti gannaqame. Tan barattoonni meeqa barnoota itti dhaban. Tan gartee ilaarraan tanaa warreen gartee haala adda addaatti lubbuu isaanii dhaban sanillee deebii ittiin harkatiin arraan tanaas ammoo sanirratti gartee diraamaa taphachuun inumaa gartee madaa uummata Oromoodhaa akka barbaadanitti soogiddaatti naqanii jala ta'anii gartee ibiddatti shidu. Tana qaceellotti ifatti gartee namni hundinuu hubachuudha qaba. Wanni gartee irraa mari'attu ni jirti. Wanni immoo irraa mari'annes jiraachuudha qabdi. Akkasitti gartee ilaalanii yoo hojjetan irra wayyaadha. Okay? Tanaafuu gartee isin irra hedduun keessan haaree isinitti hin ta'in. Hogguu olirraa dhufte jaanii gartee waa gabaabsanii xumuranii bira dabran. Okay?